Aidar sagaleen kiyya moo miciyyood? Okay. Waayee nan nagaa. Simbooni Kan jiranii. Waayee. Simbooni ortodoksii moo bented? Ortodoksii. Maskalii qabdimu. Waayee maaramiin jirti moo duuti? Hin jirti. Kolfi sirriitti hin jirti kunoo na bira jirti. Ishii suuraa sitti agarsiisuu na bira jirti. Maaramiin erga kalee jaddeera waanuma maaramii taasifta keetuun beektu kee baradhu dura ishii. Eessa jirti Ayaash? Kanaa miti immoo yoo barbaadde amantii kee walitti qabii barsiifadhu. Amantii kee keessa jiraatee musliima ta'ee balleechaa fi kan akkamitti akka itti musliimnati qabatu kan hin beeknetu meeqatu jira na bira. Gurra qabeessii fiduu nan danda'a. Ishii dubartiin takka musliima taate bireedinarra odoo jiru soomuu dandeechi ramadaana keessa. Warra akkasii kan ammoo walitti qabdee barsiifachuu hin dandeessa. Akka amantii keenya nuu ta'e erga nuu ta'e nu akkamitti akkatti amanu maaramiin jiraate jiraachuu baatte nutu beeka malee si waan na beektan. Al tokko. Once al tokko. Galatomi. Thank you. Islaamummaarraa gaaffii yoo qabaatte nu gaafadhu siinis gaafanna amantii ati hordofturraa. Akkanatti walii galtaa? Waa'ee nama biraa dhiiseeti. Siin gaafadhaa nu gaafadhu ati. Namni si deebisuu danda'u ni jira, okay? Gaaffii siin gaafadhaa yookiin gaafadhu ati. Isin amma barakkataa softanitti nama waa'ee musliimnati haasa isa kan dhiise al tokko nama isa kan miti qabnu musliimni hundumtuu hin beekaa jettan kaliichallee dhaggeeffachaan ture. Dubbadha al tokko ani sagalee wayina bira jira inshallah. Dubbadha ani Haidar salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Dubbisaanii yoo waa'ee qaama sadaffaa dhiiseedhaanii mucaadhaan ani maybe daandii irra jira. Waa'ee mataa ishii yoo deebisuu waan dandeessu irraa gaafadha. Yoo gaaffii qabaatte irraa fuudha nama deebisuufi ni jira. Akkasitti haasa'e okay? Waa'ee nama gara biraa dhiiseeti. Kan hin beekne jira, kan beeku jira, warra beeku gaafadhuudha. Yoo beekta ta'e deebisi, yoo hin beektu ta'e cawu. Akkana kaayoo deebii gaasinii deebisanii fudhattanii bara odoo amma maaramii waa'ee ishii sirriitti isinitti hima jedhee fudhattan. Sababni isaa seexanni isinirra jirutu nuun lola waan ta'eef nu seexanni keenya diina nuuf waan ta'eef seexanni isinirra jiru nuun loluu danda'a. Diina nuuf ta'ee ta'u. Kanaaf isin kun dandeessanii deebii siniif deebinu fudhachuu hin dandeessanii isin hunda gaafii maaramii irratti haasoftani wanni isin galchan jiru keessanuma beeka. Simboone. Yoo maal taate sofi maasofti. Masii miutii qabaddu. Isuma sokkatti al tokko. Timbo. Yaa kolfu. Akka saayikooloojiin jedhutti haasawa nama jireenya ofitti gammachuu qabne haasa'u jirti. Simbo aarii keessaa ba'e waan gootu. Simbo. Ayyee. Waan amma jette kanaaf amma nuti qoosaadhaa atillee qoosteerta ni gahaa waan amma jette kanaaf evidensii ragaa maasrajja ni qabda. Waa'ee maalirratti? Maariyaamiin hin jirti, lubbuudhaan jirti, qaamaan jirti, fooniin jirti jettee miree. Injirtee bara waan hundumaayyuu qoradheen isin fiduu nan danda'a. Amma isin jiraachuu kana dhageeffadhu yaa Simbo amma isin jiraachuu kana nu itti fiddeetiin nu garsiistamu isin nu fiddee nu garsiistamu yookaan kitaabarraa yookaan wangeela irraa ragaa nu fidda yaa Simboo teenya. Akkamitti viidiyoonis ta'u kallattuu jira. Fadhee waan hundumaayyuu nubbifadhee isinii fiduu nan danda'a. Okay. Beellama sana hin ta'a. Reefillee beellama hedduu qabame waan ta'eef beellama keessa galte. Simboollee beellama. Simboonis. No ittamanaa jirti waan ta'eef isheen akkamitti tamanaa jirti kadhataa fi jirti bara. Jirti jettee moo duute jettee moo akkamitti kadhataa fi jirti. Oi ila ekenna. Mila wanni garaa nama nyaatu wanni hawaasni keenya fudhachuu qabu. Ragaadhaaf eessa jirti haala kam jirti akkami jirti mucayyoon tun akkuma hin beekne isinillee hin beektu jechuudha. Sababni isaa immoo gana abboota gaafanna gana qoranna jechuu jirti beeka. Indo gongorina qoosaan qoosaadha yaa jamaa. Wajjuma qorannaa jechuu gana ammoo hin jirtitti beekti beeki.
arra male arra dura simbonis mucayo amma dura amma reefu baatis ganaa qorachuudhaaf deemanii itti himnaan dhagahanii fudhatan malee isin qorattanii dibaramma gaafii gaafattan kana matsaaf harkaa qabdan nu garuu tasa seenne itti qophoomneeti miti nu sammuun keenya waraqata miti ishi dhiifama naa godhiti simboo qabachuu hin dandeenyu mana nama hojjetudha waa baay'ee yaanna waan ta'eef waan sin jedhu maariyaam eenyutiin jirti sin jedhe yaa bareeddu jirtiif foonan duute malee nafseedhaan miti maariyaam eenyutiin jirti sin jedhe kanaan dura sitti hime sitti shuu amma dura eenyutu maariyaam ni jirti dheetiin simbootti eenyutu hime matsaafumarraa dubbifanneeti matsaafni sun amma nabi yohana khabrati ati saddeetti tokko ni amantami mo jiraata miti akkana naa godhamee kadhatamaa fi bar jirti maal jette ati wongela kamitti amanta wongeluma keessa jiraami ka ammati maariyaam jiraachuu wongela keessa dubbiste yookaan baratte yookaan si barsiisani amma wongelli sun hin jirure amma na biraan jiru ka na biraan jira si banaa yookaan gaafadhu kun yookaan ummata nama 800 kana keessa yoo xiqqaate namni gimmaasha dhihaatu dhibbi tokkollee ta'uu dhibbi tokkollee ta'u ortodoksii lakki qoradhee tana waa hundumaayyuu sirriitti ishi waan gammaa hin qorannu waan gammaa hin beekne akkamii amanaa turte yaa bareeddu qoyati amma waan quraana kan jiru hundumaayyuu sammuu keessaa qabda sammuu keessaa qabda waan quraana jiru sammuu keessaa quraana qaba kama sammuu keessaa hin qabne immoo silkii irraa qaba ka silkii irraa hin qabne ammoo kunoo niin qaba quraana habbaa hedduun qaba kunoo aymo ka abba kana biraan qabu ka amma hojiirran jira ho bakka matsaafni kiyya jiru jiru ka ani hojiirran jira amma dhagee tanatti jira warri amantaa kan kee tokko wajji hordoftanii arseemaan faallee dhufanii arseemaan naateen dhufte maariyaam dhufte gorgis dhufe mikeel dhufe hundaa yaa miti gaafadhu boodaafillee akkanullee lammaffaa gaafii kanan gaafanne fuulduraafis haa fidanii haa dhufanii asumatti ayera kongo isinillee barsiisaa gaafachuun dandeessala nama amma sirriitti hin beekne ortodoksuma bichaa ta'eetu namni sirriitti hin beekne jiran namni hin baranne jira nama akkasiidhaan walitti qabdanii deebiin taane irraa kunaannattanii isaan immoo ortodoksiin hundumtuu akkana jettanii qeeqaa jirtan bara kolfaa jirtan erga kaleechatirraa isin hin ga'u yoo ragaallee mataa keessaa dhabe yoo ragaallee quraana keessaa tasii quraana kun guddaadha waan ta'eefiin bakka isaallee yoo wallaale yookaan amma ustaadatti dawwaleetiin yaama yookaan shariitti godha yookaan bilbilaan gaafadha sigaleen asuma keessa namni si deebisan baay'ee jiran wanni beellama dhabsu tokko illee hin jiru waan tokko beellamni qabamu tokko illee hin jiru. Atitti qophooftee jirta kaan ittiin qophoofne. Waan tokko illee hin qophoofne. Anamma osoo ati gaafii kana. Matsaafa sibira jira nama namaal taate anis namtu tokko illee na bira silkii keessa illee hin qabu silkiin kana keessaa qabu ofirraa hin qabu. Injira keetis dhiisa hidar ishee nama bari jechuun hin dubbisan barka caalu nan beeka waan ta'eef akkanumatti amanan baay'inaan dhaga'uudha. Wangeelli maal jedha beektaa matsaaf quddusiin saayaanabbuu yaammanuu bitsohaan naachoo jedha qulqulluudha isaa isin mee akkasin beektanitti maaramiin maalidha jettanii beektu isin akka beektanitti simbo way lubbu waayee ati nama hin taane wajjin mata karaakkarta lubbuun buutu nama sammuu qabu wajjin qooyyaa fitatanii maala waan isaan gaafatanii waan beekurraa nan deebisaaf obsatti simboone ati ishii maaramii hin beekta miti maala innatti ishii hin beekta maala akka taate ergamaa jettanii yesus kiristoosin ergamaadha jettan ergamaa erga ta'ee erga sinii ergamee maaliif hin kabanye nuti barri isa nuuf jedhee fannifame kana miti namumaayyuu nama tokko ganta keessaa filatamee too odoo aangoo wayii nuuf godhe odoo wayii nuuf godhe isa nama saniif jennee haadha isaa hin kabanye. Maaf hin kabajne jette? Mee amma nama Maariyaamin arrabsu yookaan Yesuusin arrabsu mee nama tokko erga addunyaa kana dhufte musliima keessa agartee beektaa? Guyyaa suuraa gadi garagarchitanii itti sirbaan jirtanii. Suuraa eenyu? Suuraa eenyu? Suuraa Maariyamiitii fi Yesuus Kiristoos. Situ dhaqee kaasee suuraa isii.
Gaggalabattanii nuunuu ta'e kaa'anii suuraa isaa kaafamne harkaa qabnee waan barbaanne gochuu hin dandeenya. Isin immoo maal godhu gadi galabattan nu masgiida keessan gadi galabatarra. Namni Yesuusin hin dhugoomsine namni rabbi salawaatu rabbi alayhi sallam hin dhugoomsine tokkichummaa rabbi hin dhugoomsine namni ani musliima hin jiru tokko illee. Hundi Maariyaaminis nama ta'uu ishii haadha nabiyyii ta'uu ishii qulqulluu ta'uu ishii Quraana keessatti iddoo 24 ol maqaa ishii yaamamuu Mi'raafi yookaan boqonnaan tokko guutumaan guututti maqaa Maariyaamiitiin baafamuu dubartiilee rabbiin maqaa dhawee dubartiilee rabbiin faarsee fi dubartiilee faarfamtu ummata musliimaa gidduu jirtu. Ta'ilaa guyyaa qiyaamaa nus kanumaa fi maqaan ishii kana hunda guddaadha waan ta'eef ishii dhageessan siraashitti dhageettan Maariyaamni bira kabaja qabdi ulfina qabdi ilmi isiillee kabaja qaba ulfina qaba bakka qaba. Garuu isin wal jala kuchiiftan nama footanii waaqa footanii nama gootan wal jala kuchiiftan akkanatti nu biratti wanni hundi sadarkaa kamtu nama ta'e kamtu waaqa ta'e isin tol keessa ofa Yesuus nama jettanii asitti Gorgis jettaa asitti Yohaannis jettaa asitti Adifarsi jettaa waan isin jenne qabdamu naa ta'e bar isaa miti odoo dhagaanuu naa ta'e dhagaan itti madde erga naa ta'e tanaman Wallahi Maariyaam sin dhageessullee takka sin dhageenyallee suuraa ati mana keessatti hin deemtu suuraa faranjii wallahi ka faranjiiti kaamera akkasillee hin jiru ila kaamera HD'n diimaan amma akka ati ittiin agartuu ansi arguu kuni kana miti kana dhis kalari atamma suuraa ittiin kasa gartee kalari gurraachi kun inni kun dheengadda gaafa mallasaa dhufe achi dura kaameraan gurraacha achi dura kaameraa inumaan jiru kaameraa sarchi godhe googilii gubbaa saniti kaameraan bara kam dhufeedhiti ati akkamitti yaaddu ati ilma namaati miti faranjii suuraa kaatee kaan daa'ima fakkeessite kaan guddaa fakkeessite si dhagaamuu qaba bara akka namaatti yaaduu qabda. Ishi ani waan fe'aa ta'u sumaa suuraa kaasanii. Maariyaam silaa waggaa 2,000 duraa meeqa isin jirtu yaa Simbo? Waggaa 2,000 duraa beek. Maariyaam waggaa 2,000 duraa ka isin jirtu. Kaamera waggaa meeqa irraa dhufe yaa mucoo dhaqi gaafadhu meeshaa anan gaafatanii googilii gaafadhu googiliin kan musliimaatii miti yookaan chaatchipiitii gaafadhu yookaan nama gaafadhu abbuma barbaade kaameraa dhiisati waa'ee kaameraa irra hin jirru ammoo. Akkasii miti ka atama Maariyaam ni jirti suuraan qaba isinitti mul'isan jechuu jirtaa bara lakki Maariyaam aarii keessan takkas na dubbise de Yesuus Maariyaam jettee baadhattee deemta kun dogongora guddaa. Allahu akbar Allahu akbar naki kecha kaamera reefu eegale reefu. Kaamera reefu yaa eegalu bar waan fe'aa ta'u. Kaameraan saatti amma saatti kanallee yaadu waan kaameraan qabu. Kaameraan qulqulluun erguma mallasaan dhufe dhageeffadhu yaa Simbo akka warra duriitii haasofna. Kaameraan qulqulluun kun erga mallasaan aangoo qabatee dhufe kaameraan qulqulluun HD'n kun. Ila amma 4K fi HD'n dheengadda dhufe as jabanaa HD fi 4K. Warreen nama dhageessan. Ila HD fi 4K. Kaameraa raadiyoo qabu dhagaa jirtaani kaameraa waa'ee kaameraa haasa'an jiru. Kaameraa raadiyoo miti haajanki. Me asbasi ilalla atumti odoonatti bareeddee naaf taate suuraa kee fannifadhee na waan nan jedhe naaf dhagee waan nan yaada kiyya naaf guute maalumatu sin galche waanuma maaramii wanni si galche jira maaramiin haadha waaqayyo waan taateef ishii kabanyanu. Haider suura ke media wasarra kaasi Haider suura ke media ra kaasi gabbara muf deemta fanni fa muf suura kiya gurgurat media ra suura kiya gurgurat wamara kun qabusi hayyame jira garu tin salatin yo rabbinille si karadde yo wanki shaqabulle si kenne yo si dor kadesi yo ati kufti ol si fuudhesi anuma si fayyada malee garuu suuraan kiyya wallahi waa takka si fayyada akkanaan baatti deemta malee homa amalali kenna duratti micayyoo teejii gadi baastee maalidha akkasitti haasaa turte ila sitti uffisuu danda'a si nyaachisuu danda'a garuu suuraan kiyya waa tokko
Kulle singo yaa buleti dis. Kenna simboo buusi namaa fi ergamtoota dammoo walitti fidin ishii simboo nan beekne tokko liinai isaa baay'ee matsaafa dubbis. Baydarii fi ijoolleen keenya nagaatuma ijoolleen isaa galchee maalidha wanni isa galchee erganaa taate erga fannifachuu dhiisee tarra baasra iddoo kanaati maal gootan deemsa maaraan erganaaf taate isa galchee jira wanna naa ta'e fannifadhe malee ani wanna naaf taate tokko itti fayyumina amantaan inni isa damoz bu'a bootaas ni na isni gaafataniif deebii deebisuu kan hin dandeenye gastii akkasitti irra galtanii maqaa keenya ni arrabsi. Damoz. Damoz. Fakkeenyaan jedhaan bar lubbuu malee ani suuraa samaarraa godhe fakkeenya fan jedhaan bar namaayyuu erganatti bareedee fannifadhe maaltu si galcheedha malee ani deebiin ergamtoota fi nama walitti fideeti miti ishii wanni sii galuu qaba. Galatam simboo. Waangoo itti jechuudha. Isinis ergamtu ajaa'igaa hin danda'amu akkasitti. Dandeessaa? Gara ergamtu. Ergamtootaa fi isa aayidar wal bira fidiin asii yoo natti tolte akka jaalallee keetitti footoo godhattee fannifachuu hin dandeessu. Yeroo akka ergamtootaatti hin danda'amu. Irraa ta'in gurguddisi matsaafatu. Maara sitta. Kuba. Wi-Fi fi natti toleetti akka barbaaden dubbatiin. Duraan dursa jechuudha. Addaan baastee waa'ee qulqullootaa addaan baastee beekuu qabdi. Namaa fi ergamtoota tokko miti. Isumaan dubbisne qo'ate ergamtoonni maal fakkaatu? Kenna mee akka sani deeme haadha kee gaafadhu deebii kana nu deebisiyetti. Miisa yoo miiti qabadhu. Tartiiban isaa erga tokko biti ookaan Masin yaa obboleewwan keenya wallahi waasin hidhaama an akka kiyya amala kee ilaaltanii ergaa kiyyan jibbina waan gootan gad dhaabbadhaa si'a tokko mee macaafa dubbisa rabbi sodaadha qaama isin uume san sodaadha yaa ijoollee waggaa 20-30 dura hin jirre ka rabbiin dandeettii isaatiin abbaa fi haadha keessan sababaa godhee gara addunyaatti isin fideen tara takka dhaabbadha laala suuraa isin qabattanii deemartan suuraa isin baattanii deemartan كغري درا لطفاني دي مارتن والله ربنا قالنا بلجين كفرنجيت كيهودات والله سورة واتك اللي سنين قدو واتك اللي سنين قدو اسن اللي فايدو اسن اللي مي كفرنجيت كان جد سنة نوف دي مي ما ساسو كان نتجمل لكم جرا اني كيسوس سنفا جرما ولا بر كنا 60 في ده كنو ما عليه في Obbolee sawanni tokko inni sittimu amantaan kee akka sii kabajamoo barbaadde amantaa namaatti irraan dubbi. Eka anillee amma bar amantaa kiyya dhiisee anamma osoo suuraa nabii keenyaa osoo fidee asirratti hin deemi osoo fannise innuun ta'uyyuu gaafa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa sanuun jiru suuraani isaanu suuraan kaane namni isaan kaasallee hin jiru sahaabonni illee suuraan kaane isin warra waggaa 2,000 dura kaamera dhengedda waggaa 100 hin guunne kana tuni maariyaami maa isin nama miti maa rabbi jedhaati maal taatan dhiisa gadhaa badha laala aartanii miira keessa galtanii yookaan akkaataan itti dubbadhu kana laaltanii aartanii sun taane gadi dhaabbadha laala dhiisa dhugaa rabbi sirri miti misaan tuni meeqoo dubbattu misaan ilaahaan akkamitis misaa inna geessa misaa jedhamu masaa jedhamu maal jedhama qambiyyuu kana Tamini masarat micayyoon akkanatti teessu akkamitti teechisan adoo la lamma ila kenna amma yesuusin kuniifi ila amma yesuusin kun amma Itoophiyaa keessa jiru la lamma yesuusin kun kabiraati tokko jedhe laal yesuusin kuniifi yesuusin kunis kabiraati kan hunda mallaqaan bitanii beek kan hunda mallaqaan bitan nama hojjetan sana hunda barfalaasa yesuusin kunis kabiraati quba qabaad amma waan ila amma kun yesuusii waggaa 30 duraati ka 40 duraati amma kun laali waaqa googilii keessa argamu bifa garaagaraatiin kun amma yesuusii biraati kunis tokko miti beek kun amma Afrikaa ta'uu oolu kunillee yesuusii biraati kunis kabiraati sigala ya rabbi subhanallahi la lamma
ما وان كان أنا أسكوب بتنبافني أما كونس كبرات إثيوبيا كوباتي كنا إثيوبيا كونس كبرات كونس كوبات كون اللي مسكين تجي كونس كبرات كونس كبرات كون اللي كبرات مسكين تجي ربي كون تكو قطع راي كون أما كون تكو قطع را لا لا قرطا تكو قطع يسوع ينسوني كدوغادا كانتبينو كاسم بيتن سوني يسوع إلما مريم يكو عيسان ابن إلما مريم سوني والله درجة سوغا صدم سديد أنا عمري يا كنا وغا أفر مشان قفان تكو نجعل عمري يا كنا ربين إلا ما كون منقدو أما كون منقدو لا no أدر يسوس نتجرسي شيء محمد وكان مو يسوس إيش نتجرسي كسبيرة جرو كامني وكان مو تراجع كنا ما يسوس إيجان كامل كنا ما كنيس يسوس براد أمن جاكين لأنيا محمد نتجرسي سينجا تجركو إيش كم جنة فدانيشي لا وبلاتي سورة إن قدر في وانتر كان غورا نسي وان سورة كاسم كن هند إن قدر في سينجا تجرا يا بريدو bifa garaagaraatiin bar manna dhiba bari amma waaqayyoon yesuusin kan warra warra Itoophiyaa immoo kobaatti jira. Ani Itoophiyaa jedhi barreessifan Itoophiyaa kobaatti dhufa waaqayyo yesuusi warra Itoophiyaa waaqayyoon Itoophiyaa waaqayyo Itoophiyaati moo kan Ortodoksiitisa kan jedhu masii. Paasni fida neegaa keessa qallee. Simbone si miti masih ishee akkanatti teessu kana meeqoo nangaa baafattuuf ati nan gaafadha. Obboleen dhageessu? Ana moo? Maqaa Wan mashaan dhaggeeffachaan jira na dhiisoo si dabbare na buusi garuu nan buusin dhaggeeffachaan jira. Laalamma kunis Yesuus biraati. Ati maa inni? Laal. Ani ortodoksiidha abbasmaan dhaggeeffadha. Ya laal dhaggeeffadhu kun amma Yesuus biraati beeki. Kun Yesuus biraati. Yesuus durii jechuudha. An biyya biraatti kun kani. Kun Yesuus biraati. Kun Yesuus biraati. Yesuus biraati kunis. Tokko jedhu naa qabi. Kun Yesuus biraati yaa giiftiitiyya. Garta baay'inuma salaali. Laal. Yesuus yuuminte kun. Eenyu kun? لا يسوس المتكون إرجع تقو أخرتو جرشي كناف أتكلم نقدي لا إسا يرو شاوري قال تكا no إن جاكين قاعد ركا أنا ما قد جات دبّت أمن تارتين كوسين كوني يسوس اسمتي غرغر فقط أنا مود مقاسا ستماتين بيكتو إيش كودين يوني يسوس المتكون اسمه ولدت في الدوان مسورة إيش كودين يوني تدي بار بيك إيش ميتي أنا راكون كابو kun eenyuni singalu gain taamale uma singalu disitti me kennaan beeku dandeessi ati garuu beeku hin dandeessu lakki kun eenyu lubu kennaan hin beekti kennaa gaafadhu kennaa eenyu kun no beekuni kun waaqa biraati isaa Yesuusii miti kun kan biraati waaqa biraati kun waaqa miti ergamtuudha waaqa biraati ishi kunoo ishi giifti kunoo ما تم شرط جوده في الدين بيهنا كونه لكن كون أنيو نيسنجة ده كون أنيو ستني ما ستي ما تنبيه كون أنيو متاو كون أنيو ني ما ستي ما كون يسوسي ما تقدروا ستني مارامي موغل غودي مارامي موغل غودي بيسا غرغرة مالف نقافة تماما إيش كون أنيو متاو مالتي ما كل فون كوني جيك أجر وقا فولو غورة أجر ماني فولو ما فولو كم جوا ده في مسدوري في مس أراتي متيجو ما لها سيدين مسوقا في مسي وقا فرشان دراتني كون أنيو إيش مان كون وريش يسوع يسوع كريستوس إيش مان كون ما لا كون متغرسي تو كونغاو غوبز ولا إيش بونغوبز إيش كونو Goa lak kefalchiisanii ilkaan lakkaan jedha Oromoo.
osoo suuraa nama hin jaalladhu nama ergamaa kiyyaa osoo namtu akkana fide jechuudha. Yookaan isa balleessa yookaan ofii bada. Abadan akka ittiin qeebalu. Abadan. Kanaaf wanni jechaa jiru amma Itoophiyaa Yesuus picture dhageeffadhu kunu ka Itoophiyaadhaaf hin nama kunu ka warra Itoophiyaa qofa beeku addatti gubbaa kan dubbisa kunu barreeffamni dubbatu Itoophiyaa kan ila Itoophiyaa Yesuus picture Binayaas maal jedha kun Yesuus Itoophiyaadha suuraadhaan viidiyoon ni jira beeku amma kunoo kanan qabaltu ijoolleen teenya kan Ameerikaa kam sila Adara ni gaafisa keenya ol kaayiti gaafisa irraa qabu. Anamma kanaafaa sirriitti hin beeku kanaafaa ila kunoo kanaafaa dur Adar gaafin qaba. Adar gaafin qaba. kunoo Maariyaam Itoophiyaadha mucaa isaa wajjin kan biyya biraa Kaameraa koy. Suuraanis bakka gaafii dhaggeeffadhu gaafii qabna jechaa jiran. aha quuftanii Suuraa qabne. Adar gaafisa irraa qaba. bar osoo oofaa osoo bitti bar osoo halkanii guyyaa itti jaddee bar Yaada hojiin qabdu oofaa wali kamaa rakkoo qabare. Odoo hojii qabaattee silaa amantii kee walitti qabdee barsiifatta. Kuni amma nama borjaajessumaa fi asirra teechaniituma malee waa tokko isinirra wanna baranne. November 2015 ortodoksii kuno ka ammayyaa kuno. Taayyi maal goonure? Wanti gootan yaa faranjii isinitti taphatini suuraa faranjiitiin diddiimatinatiin wallahi wabillahi watallaahi suuraan kunniin ka faranjiiti faranjii dalagatee isaantu shabachaa yaa ta'u isaan gurguruu jira. Ila simboo dhageeffadhu ani lakki suuraan kun kan Maariyaamiiti kan Yesuus itti jettee ragaa naaf fidde wannan si mormullee hin jiru. Ragaa sanuu eeggachaa hin jirtu kaa kun harmaa waa 39 harta. Ishi fiddi dhiifama. Fiddi ragaa. Gadi guurte hin dadhabdu bas. Atu hin dadhabne na dadhaba lubbuu. Ani kubbaa godhaan jiru kaarkaan. Garuu odol fayyaati obboleessa kongofa hin taata kabaja aariin illee kabaja nama dhoogiti gisee tokko si kabajuudhaaf dhiifamuudhaaf godhii akka hiriyaa kootta sittaasaa ture godhii gaafii kiyya boruu naaf fida kalaas nagaan tura. Ay simboko nagaatti bulka. Nagaa bula. Yaa gaafiin deebullee hin jiru. Hin deebi'a maaliif hin deebine gaafii gaafatamnu hundaafuu deebii qabna nu. Yoomiin beellamaan kaa. Boru jennee bar. Lakki ummanni kun viidiyoo waraabbatee booda rakkoo dhadhiis boruun fidduuti. ኢየሱስ ያድናል። ለራሱም ተለምኖ ኤሎሄ ኤሎሄ ብለው በስንት መከራ ሴፍ አለም ሴፍ አለም ሴፍ አለም ሴፍሻ Sefalam. Hey. Dubat. Sagaleen kee hin jiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Sefi dubat. Wih. Ya Rabbi.
Shahada qabaachuu fi seef. Sagaleen kee hin jiru. Shahada qabaachuu fi. Abshir, abshir. Abshir, abshir. Abshir. Yesus fannoo irra fannifame fannoo isaa san ofirraa wanna gadi gaarii miti Yuusef. Maadhiif yaadannoo waan akkana gootu waan Yesus irratti fannifame waan akka nu yoo yaadannu waan nu aarsu kana maa gootan as gubbaa fannifattaniitiin baga fannifameedha. Unkaan oolmaa gaarii isin qabami masqalli kun. Dhugaa rabbiin anno soo muka hiriyaa kee amma soo Muhammad itti fannisanii muka san jechuun in guba abatan akka kabajaatti qabadhee baadheen deemuu maratti silaa muka san abiddaan guba caccabsee fixa. Hayyee ishi masi booni dubbadha amma kennaa ati fuugaa fi hanqaati. Ati gubadhu akkam Sagalee ishiin jiru bar mijayyoo. hafuuraan jirti isin fooniin malee hafuuraan hin jirtu. Bayi deebii maama sagaleen kee hin jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masarat. Waalaikum salaam warahmatullahi. Sagaleen koo ni jira. Ni jira yaa. Jira diiniyas. Sagada kabajaa sagannaa jette Maaramiif mucattiin duraan turte. Asumaan abboommi kurnan keessaa inni jalqabaa Waaqayyo gooftaa keetii ala waa tokkootu bifa qirixame bifa tolchame kamiifuu hin sagadin jedha abboommiin inni jalqabaa. Seera keessa deebii keessa dhaqee ilaaluu dandeessa, okay? Waaqayyo gooftaa keetii ala bifa qirixame bifa tolchame kamiifuu waa tokkoof akka hin saganne. Kanaafuu sagada kabajaa waan jedhu hin jiru jechuudha barbaadeen. Itti fufaa poointii irra jirtan dura. Poointiin hin jiru beellama ta'e wanti hunduu. Innaati sana galchimee kennaa qaata barreessite yoo deebii qabaatteef. Innaati ustaaz keessan ayyuu tana yookaan kuusu waaqayyo jiinsa gadhaadhee. Ishi mee namni ragaa qabdan sadi barreessaa warri kiristaanaa yookaan ortodoksiidha. Gaaddiseen Isaanuma jiran gaafadhu eenyudha Haydar. Isaanuma jiran. Gaaddiseen tun ortodoksii ta'uu ooltu. Gaaddiseen. Wayyee Haydar nagaa jirtaa? Eenteedha moo ortodoksiiti dambanyaadhaan si'a tamalaashtaa akkamiidhaan si'a? Araanan beektu ana maalitti na beektan sifira dhufee hin beeku baate. Laa wal ansi argeera mana ta'e dura. Haydar. Eessatti? TikTok mana irratti. Gaaffii mata duree gaaffii kana nuu taasisa. Yesus Elshaadaayidha mata gaaffii jedhu nuu gaafadha har'a. Elshaadaay maqaa waaqayyooti gaafa Abiraamitti mul'ate. Namni si deebisu hin jiru Habibi. Namni waa Maariyaames jirti beellaman nu qabame beek. Hayaa taati asumara taati waa Yesus hasa. Maqaasaati maal joolli kun? Maariyaames jirti gaafa nama meeqatu beellama qabatee deeme amma. Dhugaa rabbii namni hundi dabbaree sin bira dhufa malee namumti waa'ee amantii barumsa fi sin bira dhufu hin jiru. Na amani. Dabbaree dhufami? Maal jettee? Dabbaree dhufa namni. Yaa dhugaa namumti waa'ee amantii sin irraa baratu hin jiru dhugaa waaqa. Ati ortodoksii moo eenteedha Gaaddisee? Gaaddo hin buute? Haydar carraan kenniniif ati rabbashuudha. Walirraa barachuu as teenya malee dabbaramuu asirraa hin dhufne sii galee. Waa walirraa. እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ታውቃለህ እንዴ ለመሆኑ? አይስም ነው እኔ ቡርቴ ተረጋጊ። ምን ያስቃል ታዲያ? ምን የሚያስቃል? ጥያቄ ነው ወይስ ሳቅ ነው ያዛችሁ? ሳቅ ከሆነ አብረን እንስቃለን። ካለ አብረን እንስቃለን። እነዚህ ክፍታፈ እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን።
አዎ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ በአማርኛ በልልኝ። እልልሻለሁ፣ ምንም ችግር የለውም። ማርያም የት ናት? እኔ ናት። ማርያም የት ናት? አዎ ማርያም የት ናት የሚለውን አንተ ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደዛ አይነት ጥያቄ ካለ አውጣልኝ፣ ከዛ መልስ። አይ እኔ አባጣ እኮ ነው ጠየቅኩሽ። ብዙ ሰዎች እኮ አውጣልኛ ማርያም የት ናት የሚል ጥያቄ ካለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አውጣልኝና እኔ ደግሞ መልስ እሰጣለሁ። አዳምጪኝ። ምንድነው የማወጣው? ጥያቄ እኮ አይወጣም ከመጽሐፍ ቅዱስ። ጥያቄ ይመለሳል እንጂ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚወጣው። ጥያቄ አይጠይቅም። አንተ ከሜዳ አምጥተህ ብትጠይቀኝ እንዴት ነው? ጥያቄ አዳምጪኝ። መጽሐፍ ቅዱስ ጥያቄ ይመልሳል እንጂ ጥያቄ አይጠይቅም። ተሳሳተ። ከዛ አውጥተህ ነው የምትጠይቀኝ። እኔ እንዲሁ ከሜዳ አምጥተህ ብትጠይቀኝ አሁን ይኸውልሽ፣ አሁን እኛ ጎረቤት ብዙ ክርስቲያኖች አሉ። በተለይ እናቶቻችን ሲወልዱ እንኳን ማርያም ማረችሽ ነው የሚባለው። ማርያም ማን ናት? የት ናት? ማርያም ማን ናት? አዎ ሰው ሲምልም በማርያም እንዶ ማርያም ናት። ፊልም ትልቁ የኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ ካፋራ አንድ ማን ስሙን አላስታውሰውም። እና ምን አለ ሜላት በማርያም ደቂቃ ጨምርልኝ ስል ነበር። በፊልም ደረጃ ይሰራል። ይሄ ኖርማል ነው። ማርያም የይሰና ሰምተሃል? እሺ እግዚአብሔር ይመስገን። አቤት ማርያም አለች። ሚጨዮን ኮልፊቱቱና አንገል ሆኪን ባይ ሆኪን ሞኮል አፋን ኦሮሞቲስ ነምቤ ከጎይ ተሰኒ በሪ ተሰኒ ሆኪን አጀፈዱ ሆካን ባይ ማጨ አይደር ጋፊ tokkon qaba warri jiran naafaa deebisanaanis kan maariyaamiyyuu miti rakkoon qaba. Gadaamii dubartoonni hin seenne kan dhiironni immoo hin seenne jira. Maaliifidha? Kana naa gaafadhu. Isa kam miti? Dubartoonni maaliif akka hin seenne dubartiinii fi dhiirri walitti yoo seene maaltu uumamaati hooyaatti? Walitti miti lakki dubartoonni gadaamii hin seenne jira. Gadaamiin dubartoonni qofti hin seenne jira. Ani xaanaarra gadaamii shaniitiitu. Dubartiin itti salaattuu fi kan hiramaa gargar ta'e. Deebisanaa. Akkanaa miti dubartoota ani kaniin siin jedhe siruma isaa dubartootatu hin seenu gadaamii sun ani kaniin laa hin seenu xaanaarra ani kaniin siin jedhe al tokko na dhaggeeffatu al tokko qoykaa wal dhaggeeffachaa deemnadhaan masjiida dubartoonnis dhiirris seenanii salaatuu ni danda'u kutaa tokko keessatti garuu hin salaanne. Barri nu addaatuun beektu waa'ee al tokko qoy gobazii maaloo al tokko qoy. Gadaamii dubartoonni tasuma seenuun hin eeyyamamneef jiramoo hin jiru. Ati amma gadaamii fi miti bakka gadaamiitus bakka si geessisu hin jiru. Nee hoon qabaatiin qofa seentu malee. Gadaamii biraa. Qulqullina hoon qabaatiin seenuu hin dandeessu malee dubartiin seenuu al tokko ilaa na dhaggeeffadhu ilaa. Gadaamii xaanaarra akka jiru baardaar beektaa biyya baardaar. Eshi hayyee. Gadaamii kan Yesuus jedhamu tokko jira. Bataskaana xaanaarra jechuun gaseetiirra jiru. Barattoota yuunivarsiitii waliin deemnee dubartoonni hin seentu jedhanii dubartoota hambisan. Warra dhiiraa qofa deemee laala. Neebar hin jiru wanta akkasii. Sirraa hin adeemu. Wallahi ni jira la dubartoonni hin seentu. Abbaan hoo akkas ta'e abbaan amantii aanan jettuure maali? Ijoollee sun qulqullina hin qaban jedhanii qabu malee dubartiin seentu kan jedhamu jiru. Ekkoo qulqullina waan hin qabne dorgamuu danda'u. Qulqullummaa miti hinumaan seentu dubartoonni hin seentu jedhan. Amantaa keenya caala sila nu caala beektaata amantaa keenya yaani. Dubartoonni hin seentu jedhan maaliif hin jedhan si gaafachaan jira bar maaliif wanta akkasii hin jiru wanta akkasii hin jiru seenuu hin dandeessi. Midhaan hin jedhin fidi ragaa fidi. Ragaa fidi. Ragaa maal nama ijoollee faana dhage bara. Tole al tokko gaafata askees mageessa nama beeku jira. Seente argitee irta naa deebi. Haydar goon pointii dhaabdirratti indannaamu dubartoonni hin seenne jira. Nama dusara kenname ijoollee kaan bilooki godhee kaan muutii qaba malee akkanatti haasa'uu hin ta'u. Tokko na haasa'ani. Isgaaber masgin. Aishaan naafaa gaafattu kana. Aishaan. Anta itti dhaggeeffadhamuutti nan godhin ati bichaa xiyya amantaa keenyarra nu dubbachuu hin dandeenyu.
ishi qal'isa yoo haasoo barbaadde ana deebisee hayyama gaafadhuti deebis yookaan haasa yookaan gaafadhu yookaan deebis okay dhaggeeffannaa sa'i malee nu dhorgin jedhe nama tokko keenya sin tuqini amantaa keessanis sin tuqnu nu duruyyuu walumatti jiraataa jira akkuma beekumsa keenya gini obboleessa galeen koo jirta okay warri galtanii boniyee notorkiin keeti ta'ee sagalee notorkii isheeti tokkoon isin galcha malee iwwajjan rakkoo keechan kiristaanonni maali shobsa maa baature seentanii baatu sodaatina abshiru amalumaan wajjin dubbanna akkuma isinii galuu suuta jenne Maiki kabadda bolean ganni ye tahu jerasa inna gama ganni em dubbadhu me Magaaluma reeffatanii barreeffatuun beekamu uummanni maal ta'an. Masii sagaleen koo jira uummata dhaga'an jiru. A'uuzu billahi minash shaitaanir rajiim. Uummanni maal ta'e? Jira nagaan sifaatu akkam jirta? Nagaa akkami? Jirta bareedduu koo. Jira fayyaa keetti. Astaghfirullah haliidhaati. Waan sagaleen kee maal ta'e isaa? Bareedeera dammoo. Sammaa irraa baafadhu maama sammaa keetiif ta'uun oolu. Sammaa irraa baafadhu. Rakkoon qabush. Akka ortodoksiidhaa ganni. Jalee jiran ol gahuu dandeessaa tokko. Gaaffii amma gaafattee barsiisonni isaa deebisanii. Eenyu barsiisan? Maalan jedhu? Barsiisonni argamuu isaanii bareedduudha. Maashaallah. ጥያቄሽ ምን ነበር? Afaan Oromoon beektu? Nin beekasitu እኮ ወል keessa marqitee bara ማርያም አርጋለች አላረገችም kan jedhu afaan Oromoon hin jiru moo? Ayyeeshi Maariyaamiin eesseerti? Arragis kan jedhu sana afaan Oromootti jijjiiritti akkas nagaa fedhuga. In beeku isa wallaallannu si gaafatu jira Maariyaamiin eesseerti? Duute moo jirti Maariyaamiin? Eesukko gaafiin kan kikko. Obbolee waa biraa dhiisi Maariyaamiin duute moo jirti karabicha naa himi waa biraa dhiisi. Dura gaafii kan keessa roisi gaa. Hawlilla kootulla billa. Maariyaamiin duute moo jirtiin jedhe maama. Gaafii kee yoo sirreessite sii deebi'a. Okay, barsiisonni si jiranii sii deebisu. Gaafii kee sirreessi. Bar gaafiin kiyya Maariyaamiin duute moo jirti siin jedhe duute yookaan hin jirti jedhe. Maariyaamiin fooniin duute malee lubbuudhaan hin jirti haa tokko. Lubbuudhaan eesseerti? Otoo hin jeeqin osoo hin kolfin yoo ta'e sii deebi'a. No, wallahi kolfaayyee kinoo. Adaamti. Ayi eesseerti? Nabii Muhammad du'e gaafa jedhamu du'e isa jira gaafa siin jedhu yoon kolfu. Gaaffii irratti gaafatanii natti bisa si gaafataa jiru. Maariyaamiin lubbuudha hin duune jetti lubbuu ishee eessa jira siin jedhe kanatti. Dhosattanii sini qoy. Maaf kan keessan dhosattanii. Obbolee arrabaa dhuftee ati akka boontu taasise.
No. Basraata orinya utuu nama hin jeeqin amantiin kamuu walqixa biyya keenya keessatti beekamti. Aya maramii ni sirti. Garuu barbaadde moo utuu hin baratin amanaa turte? Meetti dubbadhu. Bilokkoon hiite gaazutti. Keeti sin jirta bulisuma ingo. Isin ikkoo makiinaa fireen hin qabne sabasabeetti isin geessu warra ollaatti. Waan gaafatamtu dhiste waa bira haasofti miicoonis beellaalees. Maaliin gwaaree kan Sitti dhagaamaan jiru danni. Kennaayyee kan nuti dhugnuuf baratti sakkartee asirra ooltaa bar maaliin si gwaaree barna rakkadhee bara. Eenyu isinii eeyyame dhugaatii isiniif? Mirga keenya haa dhuguun biyya abbaa keenya irratti akka barbaanne ta'u koo maktukkoo no. Nuti koo galee nuti sakkartanii akkuma tisla waanuma argitan haasofta waanuma argitan amartanii dhugaa biraa isiniin jechuun bas taa'uu jirraa barnu kanaaf kanaaf farsoo rakkoo dhaba. Rakkoon qabaaf shiraatti sin dhuddaa gaafa duuteen dhuddamitti ma jannata keessatti kun sakkarta. Nuti dooniyaa irratti nunnu akirratti dhiisu. Isin akiraa fi dooniyaa kasaaraan qabu. Ammoo obbolee Maariyaamiin dhiitamoo jirti? Anuu gaafin si qaba iski. Gaaffii irratti hin gaafatanii waan asi gaafadina deebise Maariyaamiin duutamoo jirti kiristaanni maaliif kadhataaf? Gaafin qaba bara. Haa gubtee shaallaa edalle? Abbaan manaa kee maal hojjetee nyaata qote laatas teessa? Saaf galtee waan nyaatu laattu? Akka buntu namoonni adaba qabdan invaayitii ergaddaa bulee namoota akkanaa adaba hin qabne isa gaafa nu dhiiste. Galtee raatan hojjettu hin jeebaran. Ana asirratti teessee qaddastu. Isa maal si cannaqee ati isaatiin fedhe waa'ee irbaataa dubbataa hin jiru ati maal si dhibee waa'ee isaa? Seeraan dubbattamoo ani barummata maayyimitu garas deeme gara bitaa deeme yoon jedhu ban namni naa dhaga'u dide mirgatti deebisaa horii kana. Ishii isin warra barattan Maariyaamiin eessa jirti nama du'e maaliif kadhattanii hin jedhe silaa Maariyaamiin duute? Bayyesus Kiristoos sinaan akka lubbu. Wambiraa wasii jira. Maana buusiin nan kadhadhaabi. Karaa daba qabdanii ergaddaa. Astaghfirullah alazim maa ijoollee maa jalli ta'a softisa. Iyyuu akkamii? Nagaadha jirra galata Waaqayyo. Baga jiraatti maama kee baga jiraatti gaaffii irra jiru dhageesseemi? Maal gaafachaa turtayyuu nageenyaan maal dhufe? Maariyaamiin duutamoo jirti? Ati eenyu barsiistu si godhe? Situ nu barsiisa? Sagaxee. Shallee haadha. Dhiira barbaaduu deemte miti zim jettee wajjin hin jiraattu? Sharmuxa. Shallee. Hundi isheetu akka oliitu wasaka waan har'a hudduu waraabdee asii karaa amantaa gadhiiste. Shalleetti ashitti sharmuxitti. Astaghfirullah alazim maali kun hin jedhu adaba bakka adaba jedhamu tokko hin jiru anamma ijoolleen kiristaanaa baay'ee adaba qabu jira waan ta'eef nama tokko jedhee wannoon jedhu namni isaa irraan darbaa. Hayyee tun immoo maal jetti beektaa lamu maali amma akkuma kun maal? Haaloo. Ishii nagaan siniif haa ta'u warra asirra jirtan hunda keessaniifuu. Amiin nagaa waaqa galatu. Mama suuraan irraa qabdu kun suuraa maalisa? Isa nagaafachuudhaan dura waan tokko dubbachuu barbaade. Yaada yookiin dhachuu barbaadde mana kee banadhu deemi yaada keessa amma gaaffii deebirra jira. Maaliif waa'ee amantaa haasoftan jedhe bira liivii bantee waa'ee amantii kee haasa'e waa'ee amantaa ormaa maaltu si dhibe? Isa dhumarra kennata amma kanas hin barsiisaa moo mooti wanti quraana keessanirra jiru waa'ee amantii akka qeeqxuu si barsiisa moo maaliif amantii namaa qeeqxaas hin jedhe mana banattee?
nuti koo Itoophiyaa keessatti wal dandeenyee amantaa musliimaa amantaan biraas amantaan ortodoksii hundumtuu wal danda'ee kan jiraatu miti maaf amantaa nama arrabsitaa sin jedha sirra teesse kanas barsiisamoo quraanni kee suuraan irraa qabdu kun gorgisiidhaami gorgisiidha eenyu naaf adda siniin jedhe eenyu seenasaa eessa namni kun maasii dhibe waan hin beekne anamma jechuudha waa'ee amantaa musliimaa si gaafachuu mirgan qabu weenaan ilaallatu waan ta'eef sissin ilaallatu waan ta'eef maaf gaafadhu suuraa kana maaliif kadhataa maaf na gaafattani barsiisaa moti asitti koo barsiisaa yoo barachuu barbaadde zim jettanii wanta sim jedhee wanta hin qabne fardaa sagadinaa haywaana kun sagadinaa fi farda maal si dhibe dhagaa fidee yoon itti sagade maal si dhibe waan si galchu qabaa zim jettii mana keen teessu quraana keen dubbifattuu deemtee waa'ee amantaa keen dubbistu maaltu waa'ee amantaa ortodoksii irra haasa'isiin jedhe lubbuu keessattuu na yaaddesse maama oobsi meetas gabbaa yaakee waan asi gaafadhu naa deebisi yookaan moo hin dandeenye maaf na gaafatta ani barsiisaa miti be'ani amma barsiisaa wangeelatii miti kan na gaafattu itti amantaa miti maama kanaafuu nama dogoggorsiisuudhaaf maaliif haasoftaa dhabe nuti wal dandeenyetti kan Itoophiyaa keessatti jiraannu dhugaa warri koomantiis waan nama kofalchiisuu miti wanti isin sabasabamtanii waa'ee amantaa ortodoksii qeequudhaaf teessan maaliifi kun ifaadha amantaan keessan kana barsiisaa kun cubbuu miti waa'ee amantaa nama haasa'uun hojii waa'ee quraanaa haasa'e irra waa'ee masiisi kan jettuu ni qabdu waa'ee quraanaa keetii kan barsiisuu qabdu amantaa keenya erga gadhiistanii deemtanii maaltu waa'ee amantaa keenya duuba deebitanii haasinaa soofsiisee kan barkanna dhiwan amantaa jechuun lubbuudha foon keetii fi miti addunyaa kanarra kan jiraatu foon kee sooruu foon kee bareechuu fi miti kanaafuu waa'ee amantaa kootii natu beeka waa'ee amantaa keetii situ beeka minti maslaalech bamedahanii adam ayyaa fixadhu neefsi cubbuu nama dubbistu dhugaa waaqayyo fixattee eenyudha maqaan kee eeyyuu abuuteyyo rakkoodha wallahi amma suura ishee profaayilii irraa qabdu kun suuraa fardaati kanaaf kadhata gaafa nuti immoo lakkii waan kana dhiisaa bataskaana keessatti kanaaf sagadamaa manatti kanaaf sagadamaa gabaadhaa bitamaa dhiisaa kara rabbii tokkotti deebi'aa rabbii tokkoof kadhadhaa immoo jennu hammeenya itti fakkaate shakkamiin gooname lubbuu keessantu nu yaaddessa kan boru wallahi alazim wallahi rabbiin laatti mutuun illa antul muslim kara kiyya hin dhufna sinin jedha kalas wantoota kana qabatanii wantoota kanaaf sagadaa baatanii waan hin taane gochaa kara kiyya hin dhufna sinii galee bakka kanaaf malee waa biraati fi miti way kiristaana kana barnama wajjin haasa'uu sin danda'u nama walii galuu sin danda'u iwoo cuu akkamitti wajjin haasa'uu hin jedhee bara Nagaa lubbuu akkam nagaa akkam fayyuma mama galata waaqayyo gaafiif deebirra jirra dhageesseemi hin dhageenye maalidha minatti qophooftu damooti sarrabuu maaf seenteree lakki giftiti yamaaf asii arrabsaa miti yaani nama arrabsu ayya booba samalli keenya gaafa fakkaatu silaalamaasa oo namni hin beekne ta'e hin beeku jechuudha si galee arrabni deebiin ta'u namni immoo arraba dhaga'u hin jiru inna ati ortodosiidhaami ayyee maaramiin duute moo jirti maaramiin fooniin duute lubbuudhaan jirti hafuuraan lubbuudhaan eessa jirti gannata jirti gannatatti kadhata fi ortodosiin eessatti naa kadhadhaa jette ragaan naa kadhadhaa miti sigdatiin amma isin maaramiidhaaf sagaddanii jetta miti sagadaan iyyuu dursumaa jechuudha sagadaan iyyuu bakka lamatti qoodama habiibti tiyya sagadaa kabajaatii fi sagadaa waaqumaati sagadaa kabajaa kan kabanyu
sagadaa kabajaa kan sagannu maaramii namaayyuu hin kabanya miti maal tariitti bar nama guddaa nama nu oliitu hin kabanya miti. Ani kennaadhaame. Ayya ani kennaadhaame miila koo irratti sujuuddee naaf kadhatta yaa kennaa akkana naa godhu jettee akka harka kee ol qabdee naa kadhatta hayyee kabajaame yaa ta'e. Maashummaa akkana naa godhi osoo hin ta'in amma fakkeenyaaf maaramiidhaaf kan sagannu nuti sagadaa kabajaati. Sagadaa kabajaa sanillee yaa maaramii waaqayyo nu ararsi jenneet haala saniin kadhannam haala sanii sagannaaf malee ati waaqati nu fayyisi ati waaqati akkana nuuf godhi osoo hin ta'in nu araarsi waaqa ilma kee waliin nu araarsidha. Sagadaan iyyuu akka kana sagadaa waaqummaa immoo waaqayyo akka sagannudha jechuudha. Waaqa tokkicha akka sagannudha. Yaale Ataraddaatee ishiin duutee bal lubbuu ishiitu ka'eetoo sin fayyisaa akkasii yaani dubbicha. Ishiin hin duune ilaali ishiin fooniin asirraa boqatte malee namsee hin jirti. Waaqayyo biraa lubbuudhaanis foonillee ni jirti asiin boqatte malee. Ragaan jira ragaan lubbuudhaan jirti naa kadhadhaa jedhu jira ragaan maama. Ragaa ammaaf ittiin qophoofne garuu si fideen dhufa garuu nuti haala kanaan. No injiru wallahi injiru na kadadda ni lubbuudhaan jira fooni nan du'e malee lubbuudhaan jira na kadadda bakki jedhu injiru kun falaasama warroota amantii barsiisanii malee kennaa koo wanni siin galle jechuudha isin jechuudha yeroo baay'ee waaqa sadii waaqa afuriif sagaddanii akkas jettan siifuu siin galle jechuudha odoo siin galin gaafii keessa seentemee ofuma keetiifuu bar dubbistee waan tokko hubatteeti miti si galee hubattee osoo hin ta'in waaqa sadii amana ortodoksiin kiristaanii waaqa sadii amanaadhaan bichaa san qabattee too deemta waaqa sadii kan amanu eechatti maaliifii waaqa sadii jedhanii amananii meefachuu waan kana dubbiseen hubadhaa dubbiseen baradhaa jettee waan san beekama ibsan kennini kun waaqa sadii kadhannu jettaati ragaasii kennu waaqa sadii akka kadhatan maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadanuu waaqa tokkoomii kun. Waaqa maqaan abbaa waaqa tokko fakkeenya abbaa waaqayyo tokkicha yoo ta'e ilmi immoo Yesuus hafuurri immoo jecha kun sadan akkamii tokko ta'uu danda'a. Yesuus nama akka kiyyaa fi keetti dachee irra deemee nyaate hin dhugee qurxummii nyaate waa hunda nyaate waaqayyo kadhachaa ture abbaan isa waa hunda uume hafuurri immoo jecha mee hafuurri jecha na fakkaata ta'ee bakka miti kun sadan tokko taasinitu jedha baranaa miti kan jedhamamu. Namni waan meeqa qaba namni hafuura hin qabu. لا الآب ولد من فسق بك ماريم سمويا ربي دي بك ماريم هن نادي بك سنت بك غاري بك سماريم هن نادي ميدي فموجيني بك سنجر تسنت بك سن فوني ليك امان ليك مانو اسن نادي بك ماريم جرا غرو فدا جتي براي ديرا دجرتي فونين دو تمالي لو وافورن جرتي تلبودن جرتي لا فوني جرتي فوني اسيدو تمالي اچ جرتي فونين لا جرتي يتي يوندو غوري فمن ابدا lubbuudhaan jirti kanaaf kadhannaa fi fooniin illee hin jirti achillee fooniin illee jirti asiin jirtu malee achiin jirti jetti akkasimi beetisha beete akkas jannata keessa qaamumaan jirti akka caamamaan seenti jennee amanna giftiti yaanu dhaqnee ilaalle garuu wanna jedhamu xiqsiidhaan siif fidashii yoon fidda beektaa yoon fidda obboleessoo ati obsifachu qo'ishoo wajjin wal gaafachaa jira ay jechuun ayillee yeroo ati fiddu dhufee dhaggeeffachuuf malee sin borumuu fi dhugaa rabbeen gaafuma fiddan san obsitoo dhaggeeffadhu ati immoo hin kolfinii naamusaan nama gaafadhu lallaa micayyoo kolfaa si jalatti duratti si arrabsaa jirtu san maaliif arrabsiti maaliif akkas gooti jedheen aaraa tureeyyuu sirrattu jechuudha garuu naamusaan osoo hin ta'in atillee hin kofaltaa dhiifama hin dogon godhe dhiifama naa godhe hin balleessi garaan kolfu Araan si bira jiru ishii bira jira obboleessoo ati hin kofalle ishii bira jira waan biraa yoo kan nagaafatu ta'e nagaafadhu jechuun ragaadhuma kana yoon fidda dhufee dhaggeeffadhaa fane hangaafi biraan qabu jechuun waan ragaa amma maariyaam lubbuudhaan fooninis jiraachuu isii isaa fiddi miicayyoon waan itti fakkaatu laakkisitti beekaa kennaa qo'isiif beekaa beetishaa yoon fidda gaafa fiddu san dhufee kun amma fooninis godhaa dhaggeeffadhu
boru si fida boru yoo seentan jechuudha si fida yookaan immoo galgaluma kana iyyuu wongeela irraa yoo ta'e kun wongeelli hin jira waan ta'eef rakkoon qabu wongeela yoo ta'e na him Ikko anillee itti qophaa'ee tiniin dubbisee si fidaa kaa. jechuun wongeela keessa fidda bakka biraa si fidda wongeela keessa fidda moo bakka biraatti fidda Wangeela illee dubbisee abbootillee gaafadheen si fida. wongeela taanaan kun na bira 88 moo 66 moo 74 si baasa Kan si bira jiru kana na bira kan si bira jiru kana osoo hin ta'in kan ofiitti wannoo jedheen dubbisee lamaan si bira dubbisaa. Kan koo dubbisee si bira jira si fida jechuudha. Maaltu qophooftee dhufa boru. Aiste maaltu bakka boruun fida jette hayyee beektaa kan si jedhu wayee. kenna garuu naamusaan namoonni gaa'annoo jedhanis naamusaan deebisanii amma haydariifaan akka jechuun amma asteeyita akka asteey tokkotti kolfoo osoo hin taane ani ishillee gaafadhaa walii akkasitti walii deebisaa kun wal jeequ ta'a beektanii akkasitti walii deebisaa yaalaa yoo dandeessan inni asteeyit no nda andi gillasaaf asteeyitiin kenne bakka natti amma isinii galemi naamusaa walii deebisaa laa jechuun jiru bara waan gaafatu jirra malee masii abshira. እኮ መሳቅ አያስፈልግም አትሳቋ ቤተን አመላ ቀበሰ ቀብዲ ማሻላ ጆለን ገመ ዱፈን ኬስ አመላ ቀብዲ ማሻላ ጎበዝ ወላ ረቢ ዋኑ ፊ ጃለቱ አከንፍ ቤተ ፊ ቦንቱ ምጭዮነማ ቤታ ከሲንጀዱ ማማ ገና ደርቢ አንቺ ሹሃዳ አልወጣም ይለኛል እንዴ ሚዩቲ ቀበዱ መሲ ኦርቶዶክሲኒ Wanu daf kada saman makasa gorgisida farda amma midiyon forfari irraa qabdu san seenaa sun maanni laalubbu ortodoksiini gorgisidhaaf kadhataa osoo hin ta'in gorgisidhaaf kadhataa sunumtu bakkuma duratti sin jedhe sanittu ammayyuu nu banne jechuudha gorgisidhaaf kadhachuu osoo hin ta'in kadhanaan sagadaa jettan barsiin gorgisidhaaf sagadanii jedhi kadhatanii miti nu osoo hin ta'in isaantu nu kadhata nuti miti kan kadhatuu fi isaantu nu kadhata si galee sagadaadha sagadaan bakka lamatti qoodama akkuma sin jedhe san sagadaa kabajaati sagadaa waaqummaati waaqaf kan kabajnu adda Gabrieli Mikaela Maaramiidhaaf kan kabanyu kan sagannu immoo sagadaa kabajaati kabajaa nama tokko jechuudha nama nu olitu hangafaayyuu hin kabanya miti ati amma hangafatiyyaa sin kabajaa nama naa olii hin kabanyu sagadaa kabajaati malee sagadaa waaqeenya bar no maamati amma fakkeenya me fagoo hin nannu yaa Maarami akkana naa godhi yaa giftiiti yoo akkana naa goote birrii amma nan bataskaanatti galchaa hin jedhama kun kabajaa moo kadhannaa kun immoo laal akka kadhannaati kaasu amma ani kadhannaan ani kadhadhuu fi kadhannaan ati ittiin kadhattu tokko hin jedhamu akka mana ortodoksiitti akka uummata ortodoksiitti hin jedhamu hin jedhamu yaa Maarami akkana naa godhi akkana naa godhi adaraa kadhannaan inni sirriin kadhannaan inni sirriin jechuudha kadhannaan yaa Maaramiidhaaf kan kadhannu jechuudha ati waaqayyo biratti nu geessa kadhannaa keenya akka ishii waaqayyo biratti nu araarsituuf akka ishii waaqayyo biratti nurra ishiitutti dhiyaata ilma ishiiti Sigale ati humna maal qabnaan nu mammi cubbuu keenya kanaan waaqayyo fuuldura ejjenna ishii garuu ilma ishiititi wanno jettu jechuudha nuuf kadhatti nuuf araarsiti akkasi Alayhi salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ma waaqayyoon kophaa isaatti dhagaa'uu hin danda'u dirqama Maaramiin bira geessuu qabdi dirqama gorgisuun bira geessuu qaba wanti akkana jedhu ragaan jira Raga Maaramiin inna maalladdi kan jedhu ragaa sifa fidaan lubbu ragaa sifa fida dhugaa waaqa boru yoo sa'atu bakkalatti ammayyuu tasasseene jala yoo walitti kofalta maal jedheen seenee si ergadhe malee ragaa isaa waan hundaa waliin Maaramiin ammalladdi moo hin ammalladdu kan jedhu hin ammalladdi kan jedhu ragaa isaa wajjin guutuu sifa fida. Baay'ee nama biraatii jarraa kenna galatoomaayee maamatiish ati boruu fidii kootaayee galatoomuufadha. Ayo.
sagaleen hin dhaga'amu. Simbone. Simbone. Ar-Rahman Ar-Rahim. الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الحمد لله رب العالمين. Ar-Rahman Ar-Rahim. الرحمن الرحيم. Na wajjin jechaa jirtami? Networkii kiyya bar. Networkii kiyya kenna. Jechaa jira. Jechaa jira. Ayyee. Asii dhatte ayyee. Ayyee irra deebi amma jedhi. سيريم نترو سجلن كاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سريت بافر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد جل القبا. إياك مالك هي زقاي قربني نقر والله كلب كوست انت مكناتهم امودي نركب دي وري كشرون كوني ستي لكن بليز ترجي كوكي نقا وانتي في كيتشن سيغالي rakkoon qabu caccabsitee jette rakkoon qabu barsitee galee barna jechisiisin jenne atamma rakkoon qabu wallee caccabsiteetuma bartaa bar garuu addaan kutuun hin ta'u haraa addaan nama kuchisiise لا لبو addaan kutuun haraam jecha rabbi addaan hin kutan qarattee qaraatee fixuudha malee addaan hin kutamu kiyyalee يا قنا أبودو نرشي amma irra deebii jalqabarraa amleen ta'u iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin يا قنا أبودو يا قنا نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. Go bas bravo mashallah bareedu da wallahi akkanti barta attahiyatu attahiyata jilba gidee sujuudee kaate kan jettu qaraateen gaama ربي اغفر لي جزيك أدافي فنياني لفت مو سبحان ربي لا سبحان ربي لا سبحان ربي لا هزان جزي مو أكستين تيسو جلبا قبضمو سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم جت يرو سدي يمو جلبا قبض أتي يمو الجت مو ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارك في جت جلبا لا يمو اللي بتمو أيام تاياتا نفانا جد كيسان جتارا ماري تي بوست انما ماري نجر situ jedhe malee barrakkoon qabu umurre ka kanan jedhe umurre amiti isa fatiya sanamitti isa khalas umurre kanan biratti keessa boost ishalar boru mudi no raqqabdi warri koshoroni dhiisi absiri rakkota kan maa qabata rakkota kan qabu baraadeen isi kenna hayya chapstick gubbatti baate
ወይ ፈጣሪ ይሄ ፊልተር እኮ ሰውን ያዋርዳል እውነት ወላሂ አስመሰለኝ ወላሂ ከሌሳ ጋፊ ወይ ካስኔ ኢሳ ያደደ ሁልፋ በር አየኛ ጋራቴ ዳ ሰበይ ወጅን ጋፊ ዴቢ ወይ ረቱሬት ኢሳ ያደደ ሁልፋ እሺ ነጭ ደቅጣራ ni dufti marameen akka warra kiristaana teessa jirtisa አረገች ጀነማሚ እምነት አጣይቂ ማሬ ይቅርታ አድርግልኝ እኔ ስለሌላ ሰው እምነት አይመለከተኝም ረቦ እጂቱ በር አረገች ጀቴቱ አሶል በረርቴ ጀቹዳ ጀት በረርቴቹ ሽን ወሊ ተዳም ከጀንጅሩ ናዲሳ ያደደ በር አፈን ጊዜና ካና ደሞ ዋን ሳን ሶዳደ ሳንት ፈቃታ በር ሃዳት ያይደን ሲን ከበጀሽ ከበጀማ ካዳ ጊዜና ካና ደሞ ዋን ሳን ሶዳደ ተፈቃታ ምን ሲን ረጋጣኒ በካ ሀገሩ ዋን ነቀበ ሃርሜት ያይደን ሲን ጥቁ ሲን ረጋጣው ድለኒ ጊዜና መነዲስ ዋን ሳነ ጀዱ ካና ዋን በሳ ሶዳደ ተፈቃታ ሶዳ ገቸነ ሶንታኔ ሶዳ ሃርሜክ ያቲ ማዘሪ በጣም ማከብራት እናቴ ነኔ ሰደሞ እንድትከፋብኝ ማሌ ሙአቲ መቃነ ይመቦድ በነምን ሁንዲ ኬኛ ማቲ ኬኛ እንጃለን አልহামዱሊላህ አኒ ልቡቲ ያቲ ኮናን ጋፈተምቱ ኑተማ ፈኬኛ ነማተው ፈዝር ነምን ያከቀጀሉፍ ማ ልቡ ኬኛ ነምን ትኑ ጋፈተሙ ድራ እኮ የሰውን አመንታ ነማው ነው ዳንቲ ካና አመንታ ከነበርሲ ሰምንታ እስላማ ካና በርሲ ልቡ ሲገለሜ ካን ጋዲ ቀባው ሶንታኔ በቃ አቅላቃ ከገርሲሳት ዶሌ ከነፍቲ ዋንታ ቤታ ጅባኑ ሶንታን መሲ መራቱን ሲ ቀውስ ቅንቅናም በያዘላ ሆላ ወሜ መገርሳ ከነገልችና ዲራ ኑት ወጪ ሲዙ ያርጋ ያቦከ rakkoon qabaatu sodaatame diira ነገር አለ ነገር ባይልሽ ነገር ተሸክሜ ከሌማ ብሎ ጎተን ኤኑ ሄሎ ኤኑ ብሎክተ ኤኑ ራሶፍታ ከሌማ ብሎ ጎቴ ኬኛ kenna ne malif sagale jeblo got enyu bilaw godoboleso simo la garu mal gota setan setu blo gode chufnanin ba ila mal gota set haya amantan kan ufati jed tokko wan betan amantan kan ufati jed lamma famu namni waliin jiraata namni hundinuu kristaana islaama taanetuma waliin guddanne gibbii tokko keessatti guddanne jed haya isin namni waan fedhe tamanuudha mirga guutuu qabasi garuu amantoota nama injeekina namni simoo amantaa kaan injeeku inni dhuma kamta asitan ijoollee musliimaa faana guddanne aga darajaa meeqaa geenye jechuudha mana tokko nyaanne dhumne waliin jiraachaa turre yaada mana kee banadhu tokko nama gaafii wanta garas deemtanii amantaa garasiis jeequun qabdanii waaqe qoyta magarsaa dhagaye bakka maaltu dadhabame seet sallamtee fi bayyanatteetu dadhabame ijoo guddaan amma samtee bayyanatteedha malee warri amantaa normaal irra jiru walumaan jirra maatii walumaan guddanne walumaan ijoo guddaan dadhabina qabe kamiyam sallamtee fi bayyanatteetu dadha ta'u hayyee amma gaaffiin kiyya maaramiin eessa jirti mee buleessoo obsimee rakkoo yoo takkaarra barra hin jirru laa ati waan fe'ee jedhe rakkoon maaramiin duute moo jirti argite oh my god injiru kadeebiyeessaa fida garuu suuraa maaramii jedhanii suuraa faranjii irra kaayyatanii hiika isaa hin beekan
Maaramiin arragachi jedha yookaan soor barartee jedhan eessatti bararte maaramiin duutee qabaramte kiristaanni hanga ammaa kadhataaf. Eessaa fidee kadhataaf nama du'e akkamitti kadhatamaaf? Suuraa kana eessaa fidan suuraa faranjii? Arragachi jechi jedhu afaan maaliiti? Ol bararte jechuudha moo lafa seente jechuudha moo maal jechuudha? Hanga ammaa ortodoksii maaramiif kadhataa, Gabreeliif kadhataa, Goorgisiif kadhataa, maaluudhaaf kadhata jira jedhe. Eessaa fide kan hunda? Kanaaf maaramiin eessa jirti? Maabbaye amma magarsaanii deebisuu hin danda'u. Miskiinota walitti qabanii bataskaanatti iyyuu malee dhufanii dubbachuu hin danda'an nama fuulduratti. Ekelee wajjin jiraannaa ekelee wajjin maaloo taanaa jedha. Dubartoota wayyeeyyuudha dhiirarra meeqa. Amala gaariidhaan yoo dubbattan okay yoo amala gaariidhaan hin dubbanne as keessan teessallaa. Mana magalchuu didisa. Masii sagaleen koo jira? Oh, nu turkii hiikaa. Jira kenna. Hayyee boontu. Nagaa akkam jirtu? Nagaa alhamdulillah akkami? Jirra galata rabbi. Gaaffii keenya dhageechee boontu? Kenna lubbuu ati gizee hundas ilaala gizee hundas takataattara ati maal rakkattee dubbatta amantii itti deemte amantee deemte miti amaniitti taa'i kalas amantii namaa maaliif dubbattarraa qoy. Yaada kennitu hundi keessanii yaadan fedhu maamaa oodid beektatee maaramiin eessa hirtiin jedhee bara. Ati beektee amantee turte miti amanaa turte miti eessa jirti ati duraan musliima taate miti dura eessa jirti ati naa deebis. Akkasin deebitu nan barbaada sirrii miti maaramiin as ol baatee jettan eessatti baate waaqa bira dhattee. Lubbuu ati amma sirriidha jettee amantii kanatti deemte miti nus sirriidha amantii keenya wajjin jiraachaa jirra ati maal rakkatti gizee hundas ilaala amantuma dhiisi kalas nurraa bu'ii maal taate qoy seenaa. Akkasin qajeeltanii maamatii akkasin rabbi tokkotti amantaniif. Maal qajeelta kalas amantiin kan dhuunfate koo ama masiin deemte miti amantii jaalatteetti deemte ishinaa deemtu sii galee. Kanaafuu amantii namaa surmaayyuu maal qajeelra lubbuu qajeellee jirra qajeellee jirra. Akkasiin dhagee boontuuti maamatii amala qabda baay'ee akka dhiirri suniyyuu waan taane haasasii galee. Yaa maaf haasaa ni Oromoodha koo afaan tokko haasofna maaf afaan darbaa walitti dhumarra. Dhagee maamatii maaramiin duutee awwaallabte. Ortodoksiin maal jedha arragechi jedha. Jechi arragechi jedhu maayini. Ortodoksiin hanga ammaatti maaramiidhaaf kadhata. Maaliif kadhataafoo injirtii lubbuu injirtii namni amma waan jiru tokkoof kadhata sii galee waan jira jedhee keessa isaatti ammaani rabbiif hin kadhadhaa rabbi jira jedheetti nanaman. Namni gaafa ortodoksiin immoo maaramiidhaaf kadhatuu fi jirti jedhee kadhata. Maaramiin jirtu immoo arragechi jechuun maal maaramiin dhaggeeffadhishi maaramiin jiraachuu baattes fakkeenyaaf namni tokko ati atama sirra teecha dubbattee fi miti namni tokko amantii kan jijjiiru sii galee fedhiidha fedhii irratti hundaa. Ati amma maaliif amantii kee maaliif qayyarte fedhii keeti miti? Fedhii keetii nyaatta noo fedhii koo miti dirqama namane sirrii miti jedhee namane malee fedhii miti waan nyaata wayitiin fedhii waan keessi koo fedhee nyaadda no. Waan fedhii seenaa lubbuu ani waa'ee polotikaa akkasiisan sirri taasisuun barbaadu bas amantii namaarra bu'i inaaseen bas ijoollee kee barsiisaa ijoollee musliima ta'e waan barbaadda waan gaarii wal barsiisa amantii kiristaanarra teechanii inaasayina masinis dheengadda deemte amantii kiristaanarra teecha inaasayina kiristaan keessaa baatanii gara biraa deemtanii inaasayina dhiifama sin. Atamma itti amantaa miti maama qoyaatti amantaami. Ani maaramii hedduu tokkoon jaaladha. Amantii kiyootiif nan wareegama sii galee amantii namaatis ni tuqan. Kun amantii kiyyaa miti jedhee hin tuffadhu amantii namaa. Baay'ee kadhadhu. Maafaniin kadhadhee waan baay'een irraa argadha. Maaramii kadhadha. Maaramii kadhadhee waan baay'ee waan hedduun irraan argadhe waan hedduu.
namni waan hin jirreef tokko akkamitti kadhata hin jirtu bar duute ishiin qabaramtee bara awwaalamtee waan hin jirre duutes naa dhageechee jirti waan hedduu irraa argadheen jira mabeetii maaramii irraa dhiifama seenaa dhiifama guddaas hin jedhamu amantii irra teecha hin haasayin ilmoo daama qabda miti bar maamaa kiyyaan Kalas duute jiraatte anaaf waa baay'ee naaf taatee jirti kadhadhee irraa dhabeen beeku waan ta'eef amantii irra teecha hin kadhati seenaa gizee hunda si takka taattala jala taa'ee gizee hunda si arga waan ta'eef dhiifama amantii irra teecha. Akkamitti nama maaramiin jirtu moo duute mee kan obichaa natti mishi jirti moo duute. Wayne lubbuu ani poolitikaa kana keessa seenuu hin barbaadu sin jedhe koo. Dhiifama wajjin ani sinan jaaladha. Keeti maama siyaasa miti kun dhimma lubbuu keeti kun dhimma lubbuu keeti. Ate moo oke gara musliimatti kootu jettamoo yaani amantii maal jechuu barbaadde taate fedhiin kan abbaati kun. Wanta sina manaa jirtan kun sirrii miti kotta rabbi tokko sana nama du'e. Ani itti nan dhaladhe ati warri kee kiristaana miti ati warri kee kiristaana miti. Amma dhimma lubbuu kiyyaa maatii kiyya waan ni gunjur ana lubbuu kiyya eenyumatti nan gaafata gaafa fuula isaa deeme anaa fi ana qofatu deema. Okay situ deema atama warra keetiin ati warra keetirraa kiristaana irraa dhalatte ko maatii kiristaanaa keessaa baate ko. Ati maaramiin jirti moo duute. Asin seenaa kalas sin jedhan jira ko duute jiraatte ani waan hedduun irraa argadhe mabeetee maaramii kadhadhe waan irraa dhaben jiru si galee kanaafuu amantaarra teecha inaasayini ganamaaf gulgala amantaarra teecha asistamaa ati waan biraa sa'uu hin dandeechu ijoollee barsiisi ijoollee siima. Akkamitti nama du'eef kadhattaati akkamitti namni du'e maal si godhame du'e kalaas. Ati kana malee waan amantaa keenya malee wanti haasoftu hin jiru. Akkasiin qajeeltaniif kaleessaanis dukkana san keessan ture nama du'e ture. Dhugaa rabbi qajeellee jira hin beeku bakka inni jiru hin beeku isin garuu Yesuus natti namanina lakki ani karaadhaan humna kootiin homaa gochuu hin danda'u osoo inni jedhu giddiidhaan lakki ati waaqa keenya jettuun akka isin achi keessatti hin amneeffanan. Lakki nuuf ta'ee jira obboleettii keenya of nu yaadde nuuf ta'ee jira. Kadhannee irraan dhabnee boonyee mimmaan keenya nuuf xaragee waan hundarraa arganne nuyi amantii irra taachanii inaansanna. Yesuus irratti si argee jennaan. Harka keenya dirbiifannee galgala gizee kadhannu nuuf arga. Si argaa Yesuus gizeetti jilbiifattee kadhattuuf. Inni nu arga nu hin arginu malee inni nu arga rakkina keenya hundaa nu arga inni. Ishi Yesuus maaramiin dhiira moo durba dhiira moo nama deesse. Yesus deechima ati qoy kiristaana keessa turte ko maa gaafin akkana ati ko musliima taate nan dinku yaani musliimni ati ko kiristaana turte barachaa turte faarfachaa turte nama guguddaadha waa walirraa barachuus ta'uu jirra Yesuus deechame maaramiin nama moo waaqa deesse. Waaqa deecha. Wanti litti wal jaallis jedheen bar Gabreeliin dhufe wanti litti jechuu maal jechuudha. Yabbati seenaa lubbuu dhiifama wajjin ilma dhiiraa jechuun maal jechuudha? Ani amantii kootirratti hin qoosu dhiifama wajjin. Naa deebisi kaa waan maxaafarraa wajjin haasawuu jirra ilma dhiiraa deessaa jedheen Gabreeliin dhufee dhiira deessa jedheen moo waaqa deessa jedheen. Wayne ati beekta miti maaf gaafin akkana? Isin maali waaqa jettu innoo Gabreeliin dhufee maaramiidhani. Ana garra seena ati jaalatte deemtu musliima taate miti bakka amantii namaarraa bu'i please maal taate ati ilmoo qabda kun. Qajeel nuuf ta'e abbaa mukattuu namana mukattuu waan barbaadetti amanuu nan danda'a dhakaattu amanuu nan danda'a lubbuu. Waan barbaadetti amanuu nan danda'a maftii kiyya kun nafsee kiyyarratti faradeen ko. Nafsee kiyyarratti faradeen lubbuu. Ta'u abiddatti odoo sillaalluu hin dhamtan abiddatti namni osoo sillaalluu qajeelaa. Ifama hojii seenaa bakka ani siyaasa fayyamsiisuun barbaadu. Bontuu dhagee maamatii. Wallahi amala gaarii qabda maashaalaatii goobaziidha. Rabbi waan ofii jaallattu si haa kennu. Sababni isaa amala gaarii qabdu kan ta'anii na arrabsanii waa jedhanii qaata baansii galee. Gabbii dannaanaa sun keetu. Kana sirraa ajaa'ibsiifadheera maamatii. Rabbi waan ofii jaallattu si haa kennu inshaAllah. Kana siin jedhu bontuu waa tokko bichaa walii gali. Haqa hin dabsin. Haqni ilma waaqati jedha Oromoon haqa. Gabreeliin dhufee maaramiidhaan maal jedheen natti ilma dhiiraa ni deessaa maqaa isaas Yesuus jettaan immoo jedheen immoo hin jenne. Jedheeniira.
ilma dhiiraa deessa jedheemi ilmi dhiiraa sunis Yesuus kanaafuu maal inni re? Abbaa keenya kan maaliin? Abbaa keenya abbaa lama qabdaa abbaa kee asi dhalche qabda. Abbaa kee kamti taasile Yesuus immoo? Abbaa keenya kai Yesus abbaa keenya. No haqa dubbadu Yesuus waaqa moo nama deessa maaramiin nama deessa moo waaqa deessa kana bicha naayi. Waaqa deecha. Wandi litti wal jaallis jedheeni bar ilma dhiiraa deessaa jedheeni bar Gabreelin dhufee. Bakka lubbuu kiyya si wajjin muramuun barbaadu dhiifama wajjin nagaa naa tura. Akkanatti mikaa'ati ilma dhiiraa jedheeni sila sineessaa fidanii waaqatti bobbaasarree. Amantiidhaan hin jaaladhu dhugaa rabbi mataa na dhukkubaan amantiidhaan muramuu hin jaaladhu. No tinki godhe hayyee hojii manaa siif haa ta'u maamaatii mee akkana jedha kitaabni ani yoo eessaa fidee kiristaanni waaqummaa kenneef jedhe hojii manaa haa ta'u boruun shaala olitti deebira. Okay? Shirakkoo garuu dhiifama wajjin. Dhagee kan biraa sittan himu. Gabreelin dhufee Maariyaam maal jedheeni wandi litti wal jaallis immoo Amaanu'eel wayi Yesuus tiyaalles jedheen. Ilma dhiiraa ni deessa maqaa isaas Amaanu'eel yookaan Yesuus jettaanii jedheen tokko jedhe ilma dhiiraa jedheen. Ilma dhiiraa waaqa hin jenneen ilma dhiiraa jedheen tokko. Yesuus maal jedhe? Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Humna nuti malee ilma humna waaqatiin malee isa rabbii tokkichaatiin malee rabbii tokkichi ergee akkana godhi shibaa ni fayyista jedheeni inni humna rabbiitiin shibaa fayyise. Dhukkubsataa fayyisuu danda'a. Naannoo humna rabbiitiin kan biraa inni karaa ani karaadha jedhe. Karaa eenyutti nama geessu karaa rabbiitti nama geessu. Kana hunda kan jedhu kitaaba anaa miti. Sigalee kanaaf hojii manaa siif haa ta'u inshallah dubbisi. Waggaafisitti ta'u gaafadhu nu anasirratti ol dadhabsiisaa oolluuf waa biraatiif waa walirraa argachuudhaaf faayidaadhaaf maallaqa asirratti mul'achuudhaaf osoo hin taane haqa walirraa barannee akkasiin karaa dhugaatti qajeeltaniif akka rabbi tokkotti amantaniif maamatti. No, okay, ati la amantii namaata argisee teechaa sooftu shaggaa miti siifis beektaa yaane amantii warra musliimaa waan badaarra kan jiran gorsitee deebisuu hin dandeecha garuu amantiin kan dhuunfate ofii kiyyaa yoo barbaade dhufuu danda'a. Sigalee amantiin kan dhuunfate waan ta'eef dhiifama wajjin amantii irra teechee hin haasa'in. Ganaa waa baay'ee siyaafasti ganaa daa'ima. Galatoomish. Maamatti miti qabadhu galatoom. Gobas amala akka boontuu warri qabaatta seenuu dandeessa. Jiniyaa si mbaatee si kaasee bar. Ingiliffaan nu labsite naan baatee neetworkii kenna fakkaate. Booniyyee. Booniyyee. Neetworkii kiyya woo kan uummataa jiran dhagaanii.